Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Kan haaraa pirezidantummaa filataman Joo Baayiden lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii koronaa ittisuuf cichoominaan akka hojjetan gaafatan oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Maayikaadiraa keessatti namoonni nagaan yoo xiqqaate 600 ta'an ajjeefamu Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya gabaasee ture. Dhimma kanarratti akka gidduu kana gabaasa baase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnestii Intarnaashinaal mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa gaggeessan keessatti namoota nagaa waraansicha waliin hidhatan qaban miidhuurraa akka of eeggatan hubachiisee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Doktoroonni Keeniyaa 10 vaayirasii koronaan du'uun beekamee jira. Hospitaalli ispeeshalaayizidii Naqqamtee yaalii dhukkuba kaansarii eegaluusaa beeksise. Lamaanuu qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa raayyaa waraanaa biyyattii humnoota Hiwaat kan naannoo Tigraay keessaa irratti haleellaa marsaa xumuraatti jedhan akka jalqaban ajaja kennanii jiru. Humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatan daangaan yeroo kennan eega xumurame sa'a tokko booda ture muummichi ministeeraa Abiyyi kan ajaja haleellaa waraanaa kana kennan. Gama kaaniin durataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa baasaniin deddeebisanii daangaa yeroo kaanii waamicha dhiyeessuun kun kan dhaga'amuuf nuti cimnee iddoo cimaa qabannee waan jirruufi nuti yeroo agamiitti ka jedhurraa yaaddoo hin qabnu dhimmi keenya injifattoota ta'uu keenyaa jedhanii turan. Haala irraa ilaalchisee hoogganoota Hiwaat kanarraa ibsa argachuun hin danda'amne. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummanni Maqalee akka iddoo balaa qaburraa fagaatu gaafatanii jiru. Uummanni Maqaleef naannawa ishee akka mana isaa turuu fi manniilee waraanaarraa fagaatu of eeggannoo isaa akka godhu gaafanna jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Hawaasni addunyaa immoo gama biraatiin gareeleen wal waraanan lameen akka lola dhaabanii gara marii nageenyaatti dhufan akkasumas gargaarsa namoomaatiif akka karaa banan gaafataa turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu kan lola sana dhaabnu gaafa hoogganoonni Hiwaat harka kennatan jechuudhaan arras irra deebi'ee dubbatee jira jechuun Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irra gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa duula seera hojiirra oolchuu garee Hiwaat irratti jalqabetti dabalee gochaalee farra namoomaa gareen sun geggeessaa jiru hawaasa addunyaatti beeksisuu qaba jechuudhaan sochiin humna dimokiraatawaa Amaaraa yookaan EDHAN beeksisee jira. Dhaabbanni kun har'a magaalaa Bahardaar keessatti ibsa gaazexeessotaaf kenneen tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa humna Hiwaat irratti fudhataa jiru akka deeggaru ibsee bakkawwan yeroo ammaa raayyaan ittisaa dhuunfatee to'ataa jiru deemuudhaan deeggarsa amleef galaa kennu isaallee dubbate jechuun Asteer Misgaanaw Bahardaar irraa gabaastee jirti. Namni Sudaan keessatti karaa dimokiraatawaa filataman ka xumuraa muummichi ministeeraa Sudaan duraanii Saadiq Almaadii vaayirasii koronaan qabamuun isaanii eegamame booda umrii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan. Paartiin isaanii Ummaa Paartii jedhamu ibsarra baaseen Almaadiin vaayirasii koronaatiin qabamanii torbanneen 3f tokkummaa Imiratoota Arabaa keessatti eega wallaanamaa turanii booda du'aan boqochuu isaanii beeksise. Vaayirasicha qabaachuun isaanii baatee dabre keessa qorannaa godhameefiin ka beekame ta'uunis himamee jira. Almaadiin bulchiisa isaanii marsaa lammataa keessa bara 1989 humna waraanaa biyyattiitiin fonqolcha mootummaa irratti geggeessameen taayitaarraa buufamanii bakka isaanii pirezidaantiin duraanii Umar Hassan Albashir aangoo fudhatan. Achi booda pirezidaant Albashir waggoota 13f taayitaa humnaan qabatanitti cichanii turanii bara dabre taayitaarraa buufaman. Yeroo hoogganni Sudaan jijjiiramaa turetti Almaadiin nama dhiibbaa gochuu danda'an akkuma ta'anitti kan isaan turan. Jimaata boorii magaalaa Sudaan Umdurmaan keessatti sirna awwaalcha isaanii kan geggeessamu ta'uu paartiin isaanii dabalee beeksisee jira. Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kaleessa Thanksgiving yookaan guyyaa galataa Ameerikaa har'a ayyaaneffamu ilaalchisuudhaan haasawaa dhageessisanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaarraa akka dandamattu ka dubbatan Baayiden lammiiwwan Ameerikaa vaayirasicha ittisuuf qabsaa'utti akka cicha isaanii itti fufan waamicha dhiyeessanii jiru. Yeroo filatamaan pirezidaantummaa Baayiden haasawaa dhageessisan kanatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Hanqinni wabii nyaataas akkasuma ka dabalaa jiru ta'uun himamee jira. Gabaasaa Paatsii Widaakuswaaraa tujubeetu dhiyeessa.
Vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti hammaataa adeemus lammiiwwan Ameerikaa qajeelfama jiru boodatti dhiisuudhaan ayyaana waggaaf jecha imaltuu deemaa jiran. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden haasaa ayyaana galataa laalchisuun dhiyeessaniin innaa weerarri kun jirutti aadaa baratame yeroof dhiisuu qabna jechuun waamicha dabarsan. Joo Baayiden lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii kana ittisuuf akkasumas vaayirasiin kun akka hin tamsaane tattaaffii godhan dachaa akka dabalan illee waamicha dabarsaniiru. Don't let yourself surrender to the fatigue, which I understand it is real fatigue. I know we can and we will beat this virus. America's not going to lose this war. Waan dadhabsiisaa ta'e kanatti harka hin kenninaa. Vaayirasii kan akka injifachuu dandeenyu nan beeka. Ameerikaan lola kanaan hin mo'amtu. Jalqaba torban kanaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp aadaa Waayit Haawus kan ta'e ayyaana kana ayyaaneffatan. I hereby grant you a full Koorn dhiifama guutuu siif godheera. Aadaadhaan kan baratame innaa ayyaana galataa indaanqoo tarkii qalmaaf dhiyaate keessaa tokkoof dhiifama godhan Tiraamp. During this Thanksgiving, we extend our eternal gratitude to the doctors, nurses, healthcare workers, and scientists who have waged the battle against the China virus. Innaa ayyaana galataa kanatti vaayirasii chaayinaatti duuluudhaaf kanneen adda durummaan dhaabbatan dooktoroota, narsoota, hojjetootaaf hayyoota saayinsiif galata keenya dhiyeessina. Yeroo dhiyoo keessatti talaalii weerara kana dhaabsisuuf jiruufis galata qabna. Indaanqoon tarkii jedhamtu innaa ayyaana guyyaa galataa nyaata beekamaadha. Garuu namoonni harka qalleeyyiin kuusaa midhaanii fuullee hiriiranii nyaata eeggachuun innaa weerara vaayirasii koronaa wabiin nyaata Ameerikaa keessaa dhabamuun hammaachuu mul'isa. There's really no way to have money coming in if you're not working. Yoo hin hojjettu ta'e dhugumatti maallaqi bakki argamu hin jiru jedhan. Caasaaleen Fiiding Ameerikaa jedhu kuusaalee midhaanii 200 ol kan of jalaa qabu yoo ta'u bara 2020 uummata Ameerikaa miliyoona 50 ta'u hanqinni nyaataa kan isa mudatu ta'uusaa beeksise. Kanneen keessaa miliyoonni 35 weerara ka'e kana dura hanqinni nyaataa isaan mudachuu beeksise. Yeroo baatii gannaa biyyattiin COVID-19 miidhamuuf kan jirtu yoo ta'u uummanni miliyoonni 13 vaayirasii kanaan kan qabamaniif kanneen 260,000 ta'an immoo du'uu malu. Taphataan kubbaa miilaa Arjentiinaa addunyaa irratti beekame Diyaagoo Maradoonaa waggaa 60ffaasaatti kaleessa du'aan boqote. Maddeen itti dhiyoo ta'an akka ibsanitti Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa hartattaak yookaan dhibee onnee dhiigni tanqachuun akka tasaa uumamuun kaleessa mana isaa handaara magaalaa Buunos Aayires jiru keessatti du'aan boqochuun isaa himame. Akka taphataa kubbaa miillaatti yeroo hundaa addunyaa irratti kan dinqisiifatamu Maradoonaan gara Arjentiinaa hoogganee dorgommii waancaa kubbaa miillaa addunyaa kan bara 1986tti hirmaachuudhaan injifannoo gonfachiise. Kilaboota kubbaa miillaa bebbeekamoo irraa jalqabee hanga namoota dhuunfaatti guutummaa addunyaarraa karaa miidiyaa hawaasummaa du'a Diyaagoo Maradoonaatiif gaddatti dhaga'ame ibsachaa dinqisiifannaadhaan nagaatti dhaamaa jiru. Gracias por todo Diyaagoo. Galatoomi waan hundumaafuu Diyaagoo jechaa jiran. Taphattoonni bebbeekamoon akka taphataa Ivory Coast Didier Drogba fa'aa namani akka fakkeenya guddaatti ilaalu namani qomee fakkii isaa qabu yeroo duraatiif uffadhee nama kubbaa miillaa jaallachuudhaaf sababaa naaf ta'e jechuudhaan galateeffatanii nagaatti dhaaman. Yeroo jaallattoonni isaa addunyaarraa dinqisiifannaa isaaniif du'a isaatiif immoo gadda isaanii ibsachaa jiran kanatti pireezidaantiin Arjentiinaa Alberto Fernandes gadda biyyaalessaa guyyaa 3 labsanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Maayikaadiraa keessatti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 600 ta'an ajjeefamuu Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinichi bahee qorannaa hatattamaa ifa godheen haleellaa sana booda garee qorannaa gara naannoo sanaatti erguudhaan dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuu mirkaneeffachuusaa ibse. Haleellaan sun kan raawwatame qindeessa milishaa Tigraayin kanneen deeggaramaniif yeroo sanatti aangoorra akka ture caasaa bulchiinsa nageenyaaf garee dargaggoota akka sirnaa hin ta'in Saamrii jedhuun ta'uu ifa godhee jira. Dhimmuma kanarratti kan gidduu kana gabaasa baase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnesty International mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa gaggeessan keessatti namoota nagaa waraansicha waliin hidhatan qabaanne miidhuurraa akka of eeggatan beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallannee dhiyeessa.
Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa koree haaraa dhimma dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabu qoratu hundeesse keessaa miseensa kata'an Hayimaanoot Ashannaafi tokko hojii naannoo ማይካድራatti gaggeessan kan ilaaleen akka jedhanitti በትንሹ 4-5 ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች yoo xiqqaate magaalaalee 4 yookaan 5 keessa turreerra. Qorannaa maayikaadiraa ituun jalqabiin dura bulchiisa naannoo sana keessa turre. Kanaaf sagalee namoota adda addaa argachuu dandeenyeerraa amantii jedhu qabna. Magaalaa maayikaadiraa keessatti dhalattoota Tigraay haasofsiisnee jirra. Kallattiin haleellaa kanarratti kan hin hirmaannee fi namoonni lubbuun namaa akka hafan godhan jennee gabaasa keenyarra keenyee jirraa jetteetti. Toorri quunnamtii kamiyyuu addaan waan citeef deebii aangawoota bulchiisa naannoo Tigraay yookaan humna addaa gabaasaa kana keessa galchuu akka hin dandeenye kan ibsite Hayimaanoot garuu qorannaa gadi fageenyaan gaggeessinerraa gabaasa kutaa jalqabaa baasneerraa jette. Dargaggoota hojii humnaan hojjechuun jiraatan kan hanga 11 ta'an mana tokko keessa jiraatan irratti haleellaan dursee qindaa'ee gaggeeffame ka jettu Hayimaanoot kanaafis ragaan jiru. የአማራ ተወላጅ የሆኑ የማይካድራ ሚሊሻ አባላትን ቀድሞ ዲሳሮ ከማድረግ ጀምሮ ያሉ የተለያዩ jalqaba miseensota milishaa maayikaadiraa kanneen amaara ta'anirraa hidhannoo hiikkachiisuun mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti walitti bu'iinsa ega jalqabame kaasee namoonni amaaraa fi walqaayit magaalattiidhaa ba'uuf yeroo jedhan ittisuun akka ture hubanneerra. Kunis dursee qophiin akka ture agarsiisaa jette Hayimaanoot. Reeffa lafarraan kaafamne kan hin awwaalamiinis argineerra. Lafa namni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalame akkasumas kan waldaa kiristaana keessaa argineerra. Dabalataan namoota tarkaanfiin kun irra ga'uu yoo baateeyyuu ijaan ilaalaa turan dubbisnee jirra. Hospitaalota adda addaarra deemnee doktoroota dubbisuun ragaa teeknikaan deeggarame adda addaa walitti qabanneerra ka jettu qorattuu Hayimaanoot gocha kana kan raawwate eenyu gaaffii jedhuuf ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁኝ በጥርት ባለ መልኩ ያገኘ ነው ሳምሪ የሚባል አንድ የወጣቶች መደበኛ ያልሆነ ወይም shakkii tokko malee jechuu nan danda'a. Haala qulqullaa'een kan bira geenye garee dargaggootaa caasaa jiru keessatti hin beekamne magaalaa maayikaadiraa keessa jiru kan saamrii jedhamu isaantu ajjechaa kana raawwate. Kan biraa ka dhageenye bulchiisi magaalaa isaan deeggaruun dargaggoota saamrii 10 hanga 20 ta'an milishaa naannoo lamaan deeggaramanii dhufuun milishoonni kun bitaaf mirga dhaabbatanii ittisuuf dirqamarra jiru cinatti dhiisuun dargaggoota saamrii deeggaraa fi jajjabeessaa kanneen jalaa miliquuf yaalan immoo ol qabanii dhukaasuun yeroo tokko tokko immoo haleelanii deeggaraa akka turan dhageenyeerraa jetti Hayimaanoot. Maayikaadiraaf iddoo biraa kan Tigraay keessaa uummanni dheessuun Sudaan seenan fakkeenyaaf dhaabbata oduu akka Associated Pressiif warra Amaaraatu dhaloota Tigraay irratti gocha gara jabinaa raawwatee jedhu adde Hayimaanoot kanarratti gaafatamanii ለማጣራት ሞክረናል። ነገር ግን ለጊዜው ይሄንን ማግኘት አልቻልንም። እንደ ቀድመን እንደጠቀስነው ፈጣን ምርመራ ነው እንደ ሌሎች የኮሚሽን kanas qulqulleeffachuuf yaallee jirra yeroof argachuu hin dandeenye akkuma duraan jedhe qorannaan keenya kan hatattamaan gaggeeffame malee akka qorannaa koomishinichi duraan baatiileef gaggeessaa ture sanaa miti qorannaa ramaddis miti. Koreen hundeeffame kun qorannaa hatattamaa dhiittaa mirga namoomaa lafa dhaqqabe jedhametti gaggeessa. Yaada gam hundumaa yeroof argachuu hin dandeenye garuu haalota turan hedduu tilmaama keessa galchuun xumura qorannoo keenyaarratti waan dhiibbaa geessisuun malan qulqulleeffachuu yaalleerraa qorannaan kunis itti fufaa jette. Qorannaa gara fuula duraatti gaggeessinu keessatti kan ilaalamu ta'a. Ammaaf garuu hin arganne jechuu Tigraay keessumaa dubartoonni fi ijoolleen dheessanii akka ba'aniif haalli kan mijeeffamuuf yoo ta'u garuu kanneen Amaaraaf walqaayit dheessanii akka hin baaneef ulaasa katta'aatti ittifamaa akka turan ragaan agarsiisu jira. Yeroo nuti gamasitti malle wal waraansi jabaan hin turre garuu maayikaadiraa keessatti foolii hamaa namatti hin tolle dhaga'ama. Kunis reeffa namoota ajjeefamanii kan hin awwaalamin haferraa ta'uun ni beekama. Waan gaariin jiru immoo jette Hayimaanoot dhalattoota Tigraay ta'anii kan warra Amaaraa gargaaran ofitti qabanii
afaan Tigree dubbachuun keellaa kaceessisan jara Amaaraa oolchuuf jecha balaaf kanneen saaxilaman agarree jirraa jetteetti. Kan ammaan dura waa'ee fixiinsa Maayikaadiraa gabaase Amnesty Internationaliif qorataa gaanfa Afrikaa akka ta'an Fisahaa Taklee qorannaan gaggeessan amma sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii gabaasa keenya isa duraan baafne sana booda jedhan. የተወሰኑ ሰዎችን በተለይ ከማይካድራ ሸሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ችለን ነበረ። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል። namoota muraasa keessumaa Maayikaadiraa irraa dhiyeessan akkasumas madaanii gara bulchiisa naannoo Amaaraatti dhiyeessanii turan arganneerra. Isaan kana waliin gaaffiif deebii gaggeessineen naannoo namoonni Amaaraa itti heddummaatanii jiraatan keessa akkasumas namoonni hojii humnaa hojjetan lafatti baay'atanii jiraatan keessatti haleellaan akka ture kanas kan gaggeessan garee dargaggoota gurmaanii fi qaamota nageenyaa kan Tigraay kanneen milishaa jedhaman wal ta'uu nutti himaniiru jedhu obbo Fisaa Taklee. Gama kaaniin dhimma Maayikaadiraa laalchisee VOAf deebii kennanii ka turan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Tigraay obbo Haddush kun uummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii hamaa geessisuuf beekaa oduu dharaa faca'ee jechuun haalanii jiru. Kana malees jeneraalota soorata ba'an illee dabalatee afaan Tigree dubbatu jechuun yakka duguuggaa sanyii calaqqisu jedhanii obbo Haddush dubbachuu isaanii Tsiyoon Keeniyaatti torbee darbe kana keessa doktoroonni fayyaa 10 vaayirasii koronaan qabamanii du'uun komii kaasisee jira. Waldaa ogeeyyii fayyaa biyyatti doktoroonni yaala fayyaa kun kan du'an waan mootummaan kunuunsa malee hin taasifneef jechuudhaan miseensonni isaa hojii dhaabuuf akka jiran beeksise. Mootummaan biyyatti fala barbaadaa jira jedha. Galmoo daawwittu gabaase. Keeniyaatti ogeeyyii yaala fayyaa 10 vaayirasii koronaan faalamanii du'anii jiru. Kunneen kana keessaa 4 jimaata darbe kana guyyaa tokkotti kan lubbuun darbe yoo ta'u, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa biratti dheekkamsa kaasee jira. Dr. Chipanzii Mo'achondaa itti aanaan barreessaa waldichaa lubbuun dooktaroota kanaa kan darbe sababa mootummaan of eeggannoo malu taasisuu fi dhiisee jechuun komii jiru dubbatan. I think these deaths have been very painful. The lack of oxygen is real in the counties. Akkas jedhu Dr. Mo'achondaan. Duuti ogeeyyii fayyaa kanaa kan nama gaddisiisudha. Hospitaala kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessa jiranittis hanqinni oksijiinii ammaa jira. Osoo waan tokko hin raawwatin ji'a 8 guutuu afaaniin dubbachuun faayidaa takkaa hin qabu. Keessumaa oduun waa'ee bakka dhukkubsatoonni vaayirasii koronaa itti adda baafamanii odeeffamu martuu dharadha. Dooktorota yaala dabalataa qacaruun itti fufuu qaba. Ministeerri Fayyaa Sagayyee darbee dooktorota 188 qacaruu himee ture. Garuu jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef waliigaltee yeroo gabaabaatiin hojii hojjetaa jiru. Inshuraansii fayyaallee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana irratti raawwataa jiru ammoo aanga'oota mootummaati jechuun dubbatu. Dr. Mo'achondaan mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran tokkoof dooktaroota yaala fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Saamu'eel Onookoo durataan waldaa ogeeyyii yaala fayyaa Keeniyaas duuti dooktaroota yaala fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufeedha jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan mudda jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekkachiisanii jiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Keeniyaa hojii itti fufuudhaaf nuuf guutamuu qabu jechaan ka gaafatan wantoota 11. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaatanii fi warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf ogeeyyiin fayyaa dabalataas hospitaalota keessatti akka qacaraman kan jedhan warreen hangafa. Dr. Chipanzii Mo'achondaa itti aanaan barreessaa waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa wantoonni eeraman kun nuuf guutamuu baannaan torbee muraasa keessatti ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa hojii ni dhaabu jechaan akeekkachiisan. Mootummaan biyyattii garuu komii kana furuufan itti jira jedha Dr. Mercy Mo'angaangii qaabineen ministeera fayyaa Keeniyaa mootummaan bakka bu'oota waldaalee kanaa waliin mariirra jira jedhan. Dhiyeenyas hospitaalota keessa hanqinni dhiyeessa meeshaalee akka jiru bira geenyeerra sana ni furra. Ogeeyyii fayyaa dabalatee hojjettoonni mootummaa inshuraansii fayyaa akka argatanus mootummaa Ispeeshalaayizidii Naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise. Hojii geggeessaan hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamtee yaalii qorichi kaansarii taasifamuu kun kaleessuma eegale. Guyyaa tokko gidduutti namoonni 10 tajaajila argataniiru jedhan. Hospitaalota mootummaa naannoo Oromiyaan geggeessaman keessaa hospitaalli Ispeeshalaayizidii Naqamtee dhibamtoota kaansarii yaaluunsaa jalqaba ta'aa jedhan Dr. Taarikuun. Namoota yaalii kaansarii fudhataa jiran keessaa tokko yaada kennaniin tajaajilichi Naqamteetti eegalamuunsaa baasiif yeroo isaanii qusachuu fi ibsaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Hojii geggeessaan hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraappii jedhamu kun guyyaa kaleessaa hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamteetti
yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Yaalii kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamtee keessatti jalqabamuu faayidaa inni kennuu danda'u irrattis akkasuma yaada nuuf kennanii jiru. Bilbilaan kan isaan dubbisne maalummaa yaalii kaansarii keemooteeraappii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun. Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaanis haga ammaatti gara namoota 10 kan yaalii argataa jiru. Kanaaf yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraappii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru kan qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliin isaa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan cararii xumuratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaaf kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bisiraachuu isa guddaadha. Dooktar, yaalii kaansarii kan keemooteraappii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman? Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubarratti hundaa'e, sadarkaa dhukkubarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaansarii harmaa, hojikiinsii kan jedhaman kanaan kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessattuu morra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaa kan itti xiyyeeffate kaansarii harmaati harka 30 ol amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Isa guddeessa kaansarii harmaa dabalatee namoonni kaansariin isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuuti malu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoloojistii wajjin waliin taanee namoonni jiranii ogeessonni garaagaraa leenjanii kan kennu eegalleetu jira. Amma kan irratti kennamu isa kana. Dooktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha? Ogeessa ispeeshaalistii kaansarii yaaluu jechuudha. Yaaliin dhibee kaansarii jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata hawaasa naannoo sanaaf? Si kaasuudhaaf dhuunfaadha jechaan ibsuuf faayidaan inni saba kanaaf qabu. Sabni kun sadarkaa dinagdeetiin saboota garaagaraa irraa kan ka'e baroota dheeraaf dinagdeedhaan miidhamee jira. Yaalii wayyaan illee ittiin hin butamne namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti turanii kanarratti xiyyeeffatanii hojjenne keessaa baqachuun jira. Yeroo keessa ta'anii keessa adeemaa jira malee keessa ta'anii irratti fudhatanii yaaliiwwan ulfaatoo akkasii gaditti fiduun hin turre. Uummanni keenya immoo akka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne sangaa tokko waggaa 7 guddisa. Birrii 10,000 10,000 gurgura. Yaalii kaansarii tokkoo fi marsaa tokkotti kuma hedduu gaafatamuu mala. Kana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'ee carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti irraa wanti kaase namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatiif fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18,000 baasanii yaalii isaan itti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qe'ee isaaniitti fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qe'ee isheetti galte. Kana jechuun birrii 18,000 isayyuu kan namni keenya tiraansipoortiitti baasu, kan inni nyaatu, kan inni nama wallaalee joon jedhu, kan inni afaan wallaalee joon jedhu, kan inni karaa irratti gubatu hin dabalatu. Kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaanitti cinqaman ture. Kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dadhabbii irraa kan ka'e kiliinikoota dhuunfaarra jooru. Kanaaf madda galii namootaa ta'ee ofii isaatii jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee.